akkam jirtu? Qa'een ofii madda nyaataati. Madda gammachuuti akkasumallee qa'een ofii madda bashannanaati. Qa'ee ofii immoo madda nyaataa, madda bashannanaa akkasumallee madda gammachuu kan taasisu immoo abbuma. Abbaan cimee yoo hojjete cimee qa'ee isaa san keessatti yoo itti fayyadame madda nyaataa taasifachuu danda'a. Maaddii isaa qa'ee isaa keessatti guuttachuu danda'a jechuudha. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenyaa EMN Plus irraa qophiin maaddii guutuu eegalee jira. Komishiniin misooma qonnaan bultootaa fi qonna magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee EMN Plus wajjin ta'uudhaan qophii isin biraan gahuudha. Qophii keenya har'aatiinis muuxannoo bareedaa tokko qa'ee cimina abbaatiin miidhage tokko keessatti argamneeti kan nuti jirru. Isinillee turtii keessan EMN Plus wajjin taasifadhaa, muuxannoo qooddadhaan affeerraa keenya kabajaati. Galgala gaarii isiniif haa ta'u nu wajjin ta'a. Sallamnaa. Enኳን ደህና ቆያችሁ. Tole guddaa galatooma ulfaadha. Hojiileen iddoo kanatti hojjetamaa jiran walii galaan maal fakkaatu laata? አጀማመሩ ከአምስት አሳማና ከአምስት ከብት ነው ጅማሬው። jalqabbiin isaa loowwan 5 fi booyyee 5 irraa ture. Amma garuu babal'ateera. Loowwan hedduutu jira. Jalqaba iddoon kun booyyee horsiisuuf hojjetamee ture. Garuu qulqullina naannoo baay'ee jeequu eegale. Sababa saniin guutummaan guututti booyyeen hafee gara horsiisa loonitti galle. Fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf hojjechaa jirra. Loowwan as keessa jiranis gosa gosaan adda bahanii taa'u. Kanneen rimaa qabatan, kanneen dhalanii fi kanneen ilmaman akkasumas loon foonis adda baasnee soorra. Ayyaana dhufuuf qophaa'oodha. አጠቃላይ የወተት ምርት ተዋጽኦ እያመረትን ነው እዚህ ግቢ። Waliigalaan qe'ee kana keessatti bu'aalee aannanii oomishaa jirra. Maashinoota hojii kanaaf nu barbaachisanis ni qabna. Saawwan aannanii asumatti horsiisna. Bu'aalee aannanii qulqulluu ta'anis gatii madalawaan gabaaf dhiyeessaa jirra. Qonna magaalaa yeroo jedhamu namoonni baay'ee qonna magaalaa eegaluudhaaf ni yaadda'u. Isin qonna magaalaa kana yeroo eegaltan jalqaba wanti akka rakkootti isin yaaddeessaa ture maali laata? ያደጉ ሀገሮች የሚሰሩትን እያየን ነው። Gama qonna magaalaan biyyoonni guddatan hojiilee hojjechaa jiran irraa ilaalaa jirra. Nutis magaala keessatti qonna magaalaa babal'isuuf bakka qabnu irratti cimnee hojjechuu eegalle. Gama kanaan fayyadamaa ta'uuf ammoo wanti guddaan fedhii hojii qabaachuu fi beekumsa gabbifachuudha. Bakki dhiphaanuu haala itti fayyadamaa fi tooftaa gaafata. Kanaaf sodaachuu osoo hin taane akkamiin hojjedhu jedhanii karoora baafachuun dirqama. Yeroo sana ofirra darbanii namoota kanneen biroof hafuunuu ni danda'ama. Qonna magaalaa eegaluudhaaf kaapitaala guddaa nama gaafata laata? Moo namoonni magaalaa keessatti waanuma qabaniin maaddii isaanii guuttachuu danda'u laata? ዋናው የስራ ፍላጎቶች ነው። ስራው ይፈጥራል። Wanti guddaan fedhii hojii qabaachuuf hojicha yeroo eegaltu hojii biraa siif fidee dhufa. Kaapitaala guddaa barbaadu osoo hin taane of amansiisanii waanuma qabaniin eegaluutu fala. Qa'een keessan baay'ee bal'aadha. Iddoo kanatti immoo akkamiin hojjettu? Gaheen kee hoo maali as keessa? ፋርሙ ያው ለቤተሰብ ነው። ፋንቱና ቤተሰቡ ነው የሚለው። Qe'een kun kan maatii tokkooti. Faantuu fi maatiiwwan isaaniitu eegalee ture. Iddoo bal'aadha. Ani bakka bu'ummaan naaf kenname iddoo kanatti tajaajilaa jira. Wantoota jiranis itti gaafatamummaa nan hooggana. Amma isaan as hin jirani. Iddoo qabnu kanatti haalaan fayyadamnee bu'aa qabeessa ta'uuf cimnee hojjechaa jirra. Bu'aan qabatamaanis mul'achaa jira. Namoonni hedduus carraa hojii isaaniif uumamee asitti hojjechaa jiru. Kunuunsi gahaan ni taasifamaa fi yeroo sana faayidaan isaan kennanis ni dabala. Nyaata isaanis asumatti oomishna. Maashina ittiin qindeessinus ni qabna. Qa'ee kana keessatti loowwan hedduutu jira. Meeqarraa eegaltanii hagana guddattan laata? Adeemsi isaa hoo maal fakkaata? በአምስት ተነሳን። ዛሬ ላይ ግን እንደምታያቸው Loowwan 5 irraa kaanee amma akkuma agartu loowwan hedduutu jira. Saawwan aannanii filatamoo ta'an biyyoota alaarraa finnee horsiisaa jirra. Kun waan jajjabeeffamuudha. Jabaatanii yoo hojjetan wanti hin jijjiiramne akka hin jirre kan agarsiisudha. Kanatti aansee iddoon ilaallu eessa garam deemna? አለ ቀጣይ በረቶች አሉ። Hojiin hojjennu kana qofaa miti. Foonan saawwan aannanii keessatti kunuunfaman ni jira. Jabbiloonnis kophaa jiru. Isaanis ni ilaalla.
daawwattoota keenya MN Plus irraa qophii maaddii guutuu daawwachaati kan isin jirtanii turtiin keenya hin xumuramne itti fufna muudannoon hedduun ni ka'a gidduutti garuu iddoo kanatti namoonni carraan hojii isaaniif uumamee jireenya isaanii carraa hojii uumameef kanaan gaggeeffachaa kanneen jiran maal jedhu isaan bira muuxannoon jiru hoo maal fakkaata dhimma jedhu isin daawwachiisnee walitti deebina turtiin keenya hin xumuramne ammallee turtiin keessan MN Plus wajjin haa ta'uun affeerraa keenya kabajaati yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Hojiin gaariidha. Gaariidha nan hojjedha. Ijoollos nan tamarsiisa. Anis dammoo dhiyoodha tiraanspoortiin baasu. Birrii an argannu ziqqi jennee hojjenneeti. Waggoota sana darban dura horsiisa booyyee fi horiiwwan irratti hojjechaa ture. San booddee waggaa sadan asitti immoo amma kan inni argamu akkuma argamaa jiru kana horsiisa loonii irratti. Yaa waan kunoo kan inni hojjedhu kutaa nyaata horii sanaa irratti. Akkuma mul'achaa jiru kun kutaa nyaata horii kana piroosesii baay'ee qaba. Innis immoo furuushkaan hin jira, gosoota garaagaraa jira, boqqoolloon hin jira, faagulloon illee jira, baaqelaa duqqaan illee jira, goomman zarri hin jira, gosoota 8 oliidha. Isaanii reeshoo mataa isaanii danda'e qabudha. Isaan irratti nuyi asitti pirooses goonee isaaniif dhiyeessina. Sunis immoo callisee miti kan miiksii godhamu jechuudha. Innis maanni horiin furdatan jiru. Akkasumallee raaddeen jiru, jabbiloonni jiru. Sadarkaa tokkoffaa kan jedhaman leetira kaffitanyaa kan kennan jiru, isa gadis kan kennan jiru. Sadarkaa lammaffaallee kan jedhaman jiru. Akkasumallee raaddeen kan jiru. Isaan nyaata intini mataa isaanii qabu. Isarratti hojjechaa jira jechuudha. Baay'ee des nama jedha. Nama fayyada. Hojjetaa jirra kun hundumti keenya. Nadhoonni hin jirti. Dursaan booyyota jiraayyuu. Booyyonni kun beetasawaa safaraa fayyaa kennuu dinnaan booyyonni sun yaa'anii adda booyyonni sun immoo yaa'anii amma horiin isin dhufanii nutis akka libbii keenyatti as keessa hojjetaa jirra. Innaa das nuun jedhee hojjetaa jirra. Buqqatee waan hundumaa bareera. Mannoos akka hojjetan. Akka inkibikaabee waan hundumaa bareera. Uumaa nan dhibu. Fuuldura kootti argannaa nan hojjedhaan koo. Mana namaa amma uumitu nan hojjedha. Ofii koo iddilii koo argannaa nan hojjedha. Anam argan bakkee kana galee waggaa 7 oliidha. Waggaa 7 sana keessatti haalli damooza keenyaas akka dur kaanirraa kaasee dabalaa dhufee amma haalli irra jiru ofirra darbee maatii koo manan bulchaa ani abbaa ijoolleeti. Ofirra darbee maatii bulchaa. Kana jechuun immoo ana qofaaf osoo hin ta'in maatiif koofillee akkan jiraachisu na gargaara jechuudha dirii dhaabbanni kun. Daa'ima keenya tamaarsifachaa jirra. Akka nuti xanakkarree amma dubartiin as keessa hojjettee jechaan xankaarrinnatiidha. Hojjaa kan nama biraatiif uffaxxaruudha. Nu ilaalee namni biraatu dhufee akka hojjetu barbaanna nuti. Sila kana nuuroo keenya shannifne daa'ima keenya tamaarsifanneet bakka goobazii taaneet hojjaa naaqun namarra hin jiru. Kan dhiirati kan dubartiiti jechaan namarra hin jiru. Xinikaaree keenya nama barbaachisa. Sila kana nuti mana keenya shannifne daa'ima keenya tamaarsifanneet akka libbii keenya dasnuun jedhee baanii gandaa jecha. Namni hojii tuffachuun barbaachisu kun amma nama maatii ittiin bulchuudha. Namoonni tokko amma ijoolleen dhufanii asitti illee dhufanii akka awwaaraan hojjennu, maaliin hojjennu, dhoqqeen hojjennu maal jedhanii dhufanii dargaggoonni baay'een hojii tuffatanii mangada irratti garuu kan isaan lolan bakka biraati. Kanaafuu ani ergaan dabarsu hojii tuffachuun barbaachisu murteessaan sammuu kee amansiistee wanti kun na jijjiiraa na bulchaa na jiraachisaa jettee ofitti amantee hojjechuudha. Kanaafuu hojiin tuffatinaa hojjedha hojii hojjechuun barbaada. Hojii kana yeroo hojjettanitti immoo deeggarsi kutaa magaalaa irraa isiniif taasifamu maal fakkaata raata hammam humna isinitti horeera? ተቀናጅተን ነው እየሰራን ያለ ነው። እጅግ በጣም ፊት ለፊት የገባችሁበትን ቦታ qindoomnee hojjechaa jirra. Seensa qe'ee keenyaa irratti wantootni mijatoo hin taane turaniiru. Nageenyummaa loowwan keenyaa mirkaneessuuf waajjira qonnaa kutaa magaalaa Kolfee fi aanaa 8 waliin ta'uun qulqulleessineerra. Gorsaa fi hordoffii garaagaraas nuuf taasisu.
xiyyeeffannoon akka biyyaatti kennameerraan kan ka'e yeroo ammaa qaamni ilaallatu hundi as keessatti hirmaannaa guddaa gochaa tura. Hundaa ol hawaasni kanarratti gahee olaanaa qaba. Dameen kun immoo damee oomisha midhaanii oomishuu qofa osoo hin ta'in carraa hojii uumuu keessattis gahee olaanaa qaba waan ta'eef dargaggoonni magaalaa kanaa dubartoonni magaalaa kanaa carraa hojii argachuudhaatti keessattis gahee olaanaa taphachaa jira waan ta'eef inni kun qaamni baay'een qindoominaan hojii hojjetamaa jiru waan ta'eef kana cimsineeti itti fufsiisnaa jechuudha. Qonni magaalaa iddoo lafa bal'aa irratti qofan hojjetamu iddoo xinnoo taate irratti teknooloojiiwwan adda addaa fayyadamuudhaan even osoo biyyeen hin barbaachisne teknooloojiiwwan adda addaa haayidroofooniik fayyadamuudhaan giriin haawusii keessatti jechuudha. Isa kanarratti oomishtummaan akka dabalu waan bakkee xinnoorraa oomisha gahaa akka argatan kanarratti xiyyeeffannee hojjenna. Inni lammaffaan sadarkaa haawusooldiitti hojiin calqabne kun akkuma jirutti ta'ee sadarkaa faamilii biizinasiitti ol guddisaa jirra. Kana qofa osoo hin ta'in aannan takka oomisha midhaaniitiin of danda'u akka qabsu kilaasterii uumaa jirra jechuudha. Beelada irratti, even biqiltuu irratti, kan biqiltuu giriin haawusii keessatti, kan beeladaa sheediiwwan keessatti, beelada keessatti beelada sanyii filatamaa fayyadamuudhaan yaa'u carraa namallee magaalaa qabdullee tokko kana teknooloojiiwwan irratti fayyadamuu irratti dhiyeenya qabnaa jechuudha. Hawaasnis odeeffannoo argaturra barumsa argaturra waan kana hojiirra oolchuu hin danda'a. Lammaffaa immoo ollaarraa muuxannoo fudhachuudhaan hojiirra oolchuu irratti akka salphaatitti hojii isaa babal'isaa jirra waan ta'eef kanaaf gama kanaan yaa komishinichi xiyyeeffatee gama kanaan hojii ekstenshinii kana diriirsaa jira waan ta'eef kana cimsinee itti fufsiisnaa kan jennu qabna. Turtiin keenya ammallee itti fufaa kan daawwachaa jirtan qophii maaddii guutuuti. Amma immoo dhimmicha irratti yaada ogeessaa dhageenyee walitti kan deebinu ni ta'a. Ammallee turtiin keessan nu wajjin haa ta'uun affeerraa keenya kabajaati. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Qonni magaalaa kanaan dura hin yaadamu jedhamee kan turedha. Amma garuu qonni magaalaa firii gurguddaa kennaa jira. Qonna magaalaa keessaa immoo yoo jennu beelada horsiisuu qofa miti qonna gosa hedduutu jira. Isaan keessaa oomishni kuduraa fi muduraalee adda addaa ni jira. Akkasumas oomishni beeladaa ni jira. Saawwan aannanii fi saawwan foonii kanarratti hojjechuun ni jira. Kana qofa miti lukkuu irratti illee hojii bal'inaan qonnaan bulaan mana isaatiin akkasumas jiraataan magaalaa kun mana isaatiin lukkuu 5 kaasee akka lukkuu 50tti hojii irratti bobba'ee jira jechaadha. Kanarraa ka'ee immoo mi'aayina qaala'insa jireenyaa hir'isuu keessatti hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Oomishaaf oomishtummaa dachaan dabaluu keessatti horsiisota beeladaa irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamu hojii guddaadha jechuudha. Naannoo kanatti akkaataa saayinsa ittiin beeladoonni kunuunsamaniin doktorota mataa isaanii danda'e qabu. Akka aanaattis deeggarsi barbaachisaa ta'e barreeffamaa fi dhiyeessii adda addaa irratti akkasumas immoo naannoo kana irratti ogeessi keenya illee kan jirullee irratti dabalamee deeggarsa addaa gochuudhaan walitti hidhamnee waliin qindoomnee jijjiirama guddaa fidaa jirra jechaadha. Hojii xiqqaan calqabanii miliyooneroota kan ta'an har'a dargaggoota hedduutu jira. Isa dhagahanirra isa argantu caalaa jedha Oromoon gaafa mamaaku. Nyaanni keenya qe'ee keenya irraa isa jedhu sana dhugaatti qonnaan bulaa fi jiraataan aanaa kana hojii gaariitti hiikee mirkaneessee dhugoomsee hawaasa fayyachiisaa jira jechaadha. Egaa saawwan elmaman kanneen as keessa jiranii hammami amma walii galaan? አጠቃላይ 16 ናቸው። As keessa waliigalaan saawwan elmaman 16tu jira. Lama ammoo kanneen rimaa qabanidha. Bu'aan irraa argachaa jirtanoo maal fakkaata? Guyyaatti tilmaamaan gatii hammamii yookiin immoo bu'aa hammamii kennu laata saawwan kunneen? አጠቃላይ ምርታማነቱ ያው እኛ አጠቃላይ አቨሬጅ ነው የምንሰራው። Oomishtummaa isaa wajjin walqabatee avereejiin hojjenna. Bu'aa saawwan tokkoon hin ilaallu. Waliigalaan bu'aa kennan avereejii baasna fi bu'aan isaa baay'ee guddaadha. Faayidaa guddaas argachaa jirra. Aguma isaan kunuunsiteen faayidaan keetis guddachaa deema.
namoota yeroo ammaa kana mana isaanii ta'anii qophii maaddii guutuu daawwachaa jiranii fi xumura irratti dhaamsa kee dabarsii maal jettaan ergaa maalii qabdu? ግብርና ገጠር ላይ ብቻ አይደለም መተኮርና መታሰብ ያለበት ግብርና qonni xiyyeeffatamuu fi yaadatamuu kan qabu baadiyyaa irratti qofaa miti. Magaala keessatti illee misoomsuu fi bu'a qabeessa ta'uun ni danda'ama. Carraalee hedduutu jira. Namni kamuu haga lafa qabuun waan hojjechuu danda'u tilmaamee bakka qabu sanatti fayyadamuu qaba. Itti yaaduu gaafata malee damee kanaan gahee guddaa taphachuun ni danda'ama. Bakka bal'aa miti kan barbaachisu. Yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee keessatti qonni magaalaa babal'achaa jira. Carraa kanatti jiraatan magaalaa hundi haa fayyadamuu jechuun barbaada. daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan AMN Plus irraa qophii maaddii guutuuti. AMN Plus Komishinii Misooma Qonnaan Bultootaa fi Qonna Magaalaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee wajjin ta'uun qophii isin biraan gahuudha. Isinillee muuxannoo har'aarraa waan hedduu akka barattan abdii guutuu qabna. Qonna magaalaa keessatti eegaluudhaaf misoomsuudhaaf irraa fayyadamuudhaaf akkamiin danda'ama jedhanii taa'anii yaadda'uu osoo hin taane of amansiisanii itti seenu bakka qaban bakka xiqqoo irratti maaddii ofii qa'ee ofiitii guuttachuun akka danda'amullee muuxannoo guddaa nama barsiisudha. Nu filattanii galgala keessan nu wajjin waan dabarsitaniif galanni keenya guddaadha. Bakka jirtanitti galgala gaarii isiniif haa ta'u.